Enough of radisa. Tutto il fatto bareddu. Teetuma jaartiin isa diinin bareeddi jechuu wayya. Jaartiin isa dekka uffattee fokkatee jechuu reejo. Jechuun zeebra jirtu bakka feete wajjin jirta. Nama biratti soo dhaytu jaartiin isa diin maashaallah ni bareeddi. Tutto uffattee uffata akkana uffattee jedhan bareeda. Maashaallah jedhan. Garuu yoo ati uffatiin hin diddibatiin fokkadhu deemteen jaartiin isa diin sun yeroo hunda akkana dirattee dhufti yeroo hunda akkasi fokkatti hin dibatte jedhan. Sanirraa sansi wayya maqaa keetiif illee jechuu bareeddi. Kanaafuu innaaf hin sirreessi. Ati osoo maali naafta? Singaa fanna ati maali naafta? Ati maali? Ati maali naafta? Yeroo inni tottolfatee deemu. Numaan fedha. Tokkoma ni feeta. Numaan fedhee. Garuu gisee ija dheeratan hin feene. Ija dheerata jechuun akkam? Garab dheerata jechuudha. Waan ilaalee jiru. Manastiri gochuu qabu. Waan ilaalu ija waan karaa alaalaa adeemu uumamtee iji. Laa waan fedhe haalaa no yoo dhalafaa lallaalan jibbaanirra. Yoo lallaalan jibbite. Rabbi ilaala jedhee ka uume fija. Waa hundi waan fuulduraan gite muutu ilaala. Fuuldura dhufe. Dalagu. Ati sirreeffadhu. Lallaalin. Ija dheerasiin tamaam. Yeroo maa isiin hin jirre akkatti lallaali. Malee yeroo isiin hin jirre teettiin taasisa. Maal akkamsi fakkaata? Yoo lallaalin nama dhukkuba. Anummaa nu jedhe. Akkana garagalee fa'aa lallaalin na dhukkubaadha. Waasaa bellee taatu. Ay surre tan enu najala ture siat mizora akabat silale taatu deesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtu baga jiraatan jechaa guyyaarraa eenyu si qabadhee dhufe keessummaan keenya akkuma argitan hangam takka wal beena kan jedhu jaarsaaf jaartii obboleeyyan yookaan immoo abbaa fi ilma haadha fi ilma yookaan hiriyootan kan isin gaafadhu ta'ee jechuudha. Nama isin gaafadhu kan barbaadan gootu komentii jiraan barreessaa akkasumas waan gaggaafachuu barbaadanis haala kanaan mush gaaf deebii akka namni kun gaggaafatu sunteen hangam takka wal beena. Aniif isin jaarsa jaartiidha hangam takka wal beena. Aniif inni jaarsa jaartii hangam takka wal beena. Aniif inni hiriyaa hangam takka wal beena kan jedhu gaafin keenya sagantaa keenya kan fakkaata viidiyoolee mammareetiin lafa kaa'u jira. Akka namni as jala itti qophaa'een dhufneef viidiyoo heddummeessee ka'ee tartiiban isiniif gadhiisuu eegalchuudha. Har'aaf gara keessummoota keenyaa tarraa isin wal barsiisna. Mee mirgarraa eegaltamoo bitarraa eegaltan mirgarraa eegaltan. Salaamata gaafadhu eenyu akka taatuuf barsiisi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani haadha Rabbirraatiin jedhama. Maqaan kan kee? Maqaan kiyyaa Munaadha. YouTube channel kan kee? Rabbirraa tuub jedha jechuudha. Akkuma argitan jaarsaaf jaartiidha. Channel isaanii Rabbirraa tuub jedha. Seenaati subscribe like share godhaaf jajjabeessaa asumaan gara isaatti dabarraa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Adamatu akkam jirtan asumaan nagaa keenya isin nagayina keenya qilleensarraan isin haa qaqqabu. Arraan tana affeerraa kana Adamatu nu qopheessee asitti dhiyaatu keenyaaf istaadiyoo isaa kana itti dhiyaatu keenyaaf yeroo duraati haalan nu gammachiise. Maasha Allah istaadiyoon ajaa'iba fakkaatti. Asumaan warra haadha Rabbirraadha Muna Umar Yusuf gartee asiin isii wajjin gaafii nu dhiyeessuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Maaliif isii tana ijoollummarraa nu xixiqqooti anis biyyarraa badeena biyyan beeynena afaan arabaan beeyne biyya tanatti wal barree jechuudha. Anaa dhufee baatii lamaa jaalalti na qabde samboodan naafisiin ijoollummaa teenyaan fuunee warra jalaa isii waliin bannee seenaan keenya bal'aadha baay'ee waan gartee gabaabaa miti. Haga irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin ilmoo wajjin horree itti as geenyee biyya namaa tana keessatti rakkoo meeqaa fi bu'aan bahii meeqa dabarsinee as geenyee jechuudha. Asumaanuu isillee haalaniin galatoonfadhaa fuula keessan duratti isii jechuun naaf wiirtuu dudda kiyyaati. Jireenya kiyya kana utubaa jireenya kiyyaati namni yeroo duraatiif gartee namatti ida'amee nama wajji jiraatu isirratti hin bare alhamdulillahi gartee inni haali inni namuu gartee jaarsaa jaartii tana hawaliif fidu rabbii jechuudha. Haada rahmaantu walitti hidhaa isaatu walitti hidhaa jechuudha. Namuu lagalagaa fidee wal barsiisee qooda gartee akkuma namuu biyya waliif fidee biyya namaa tana keessatti walitti si fida. Anis munaadhaan fuudha jee waan baane munaanis izzaddiin heeruma jettee waan baane namuu rakkoo adda addaa biyyarraa nu baase alhamdulillahi naafisii waliin qoodee ilmaan nu jidduu argamsiisee nu razzaqee asiin nu gahuu keenya alhamdulillah jenna ammallee rabbi umrii dheertu isiifis ilmaan isiitiifis anaafis
jiruu biyya namaa tana sun irraa jijjiire haaluma kanaan biyya teenyatti bilisummaadhaan gammachuudhaan waan baaneef san rabbiin nu guutee biyya teenya nu haa deebisu asumaanuu galatoomaa isiniin jennaan jedha Adaamaatu. Hayyee ka galatarraa hafaayichaa sagantaa keenyatti darbina. Okay gara sagantaa keenyatti darbina sagantaan keenya amma gaaffii deebii kennatu sun tani dura hangam takka wal beeyna isiin hangam isa beeti inni hangam isii beeka kan jedhu kanaaf wal bira taa'uun qabanii nam tokko jidduu isiniif baasa eega nam tokko bee booda nam tokko ni gaafadha eegasii nam tokko san ni baasa hooma san nama san gaafadhe nama sanis gaafadha deebiin wal fakkaataaf waliif fakkaatu kan jedhu hanga dhumaas nu wajjin tura isin jaalannaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argitan abbaa manaa isii gabbaasnee jirra. Amma anaaf isii qofa walitti dacha'ee isa gabbaasee akkuma sagantaan keenya taanuti. Okay muna. Gaaffii tokkoffaa. Guyyaan awwala abbaa manaa keetiin yookaan izaddii wajjin wal bartan yoo dandeette guyyaa baatii bara. Bara yoon si malee guyyaa fi baatii illee hin beeku. Tole barri meeqa? 2006. 2006. Gaaffii lammaffaa. Waan inni siif godhe si gammachiisu maali? Yoo maal sii godhe si gammachiisa? Waa hundarra yoo waan takkitti waan hunda keessaa waan inni siif godhe si gammachiisu san. Waan si gammachiisu hin qabdu yoo inni waa sii godhe. Fakkeenya. Misaala yoo yaada tokko amma garaa qabaadhee amma ni yaada qabaadhee waan san inni deemee dafee na dura godhe haalaan hin gammada waan san irraa. Waa hundatu waan niyyatti si godhe. Gaaffii sadaffaa. Waan yeroo ati gootu isa aarsu maali? Wanneen hangizeen godhu. Wanti yeroo ati gootu isa aarsu maali? Wanni yoo ati waa balleessite yoo ati goote isa aarsu maali? Wanni hundarra wanni isa aarsu gizee alaama hojiirra amma bakka takka irraa dhufe yoo mana keessaa na dhabe ni aara. Yoo mana keessaas dhabe. Okay gaaffii afuraffaa. Waan feete waan ati feete siif bite fedhu mallaqa waan manaa qabu guutu meeshaa waan manaa qabu guutu gurguree yoo siif bite kasin aarsine maali? Waan itti qabu waan qabu guutu itti fixee yoo siif bite sin aarsine maali? Baganaa bite kasaarrus waan kun na feessaa kayyittu. Amma keessatti moo? Yeroo fedhettaa ta'u. Waan mana keessaa gurguree yoo kan waan mana keessatti miti fakkeenya mallaqa inni kiisii qabu 100 jennu. 100 san guutu itti fixee yoo siif bite waan sin aarsine maali? Wanni nan aarsine wanni na bitu. Beetu. Gaaffii shanaffaa. Kalarii akkam jaalata? Yookaan halluu akkam jaalate? Inni moo? Buburree. Burree. Gaaffii jaaffaa. Amala isaa kan irraa jaalattu. Amala isaa kan irraa jaaladhu. Gizee nagaya qabu dhumaan jaaladha. Gizee nagaya qabu. Yeroo nagaya qabne jira? Gizee nagaya qabne gizee lolaa deemu halaas xabiyaa isaatu hin beektu. Nama kana namaan beeku nama kaan edda hin beektu. Yeroo nagaya qabu. Gaaffii torbaffaa. Amala isaa kan irraa jibbitu. Gizee aaru. Gaaffii saddeettaffaa. Yoo ati maal goote inni sitti naafa? Yoon uffadhee dibadhee gabbee amma har tokko deemu ni naafa. Ni naafa? Yeroo uffadhee dibadhee. Amala akkam qabeen ni aara moo ni obsa moo? Ni aara. Ni aara? Waa hundattuu? Gara gaaffii kurnaffaa gaaffiin kurnaffaa yeroo jalqabaatiif hadiyyaa maal siif kenne? Ilillii diimtuu. Gaaffii 11ffaa. Maal nyaatu jaalata? Nyaata jaalatu hunda keessaa? Biddeena. Biddeena. Gaaffii 12ffaa. Kophee isaa lakkoofsi meeqa? 41. 41. Gaaffii 13ffaa. Surreen isaa surreen inni diratu lakkoofsi meeqa? 36. 36. Gaaffiin keenya 14ffaan.
Jaarsi kan kee yoo maal gooteef si jaalata? Yoo gisee inni dadhabee alaa dhufee nyaata isaa dhiyeessee mana tolchee fuula bareedaa kannee fi huccuu bareedaa uffadhee isa eege itti tola. Yeroo inni alaa dhufe. Gaafii 15ffaa nyaanni inni akka malee jaalatu ka waa tokko waliin dorgomsine maali? Biddeen. Biddeenuma akkuma dura. Gaafii 16ffaa kiiloon isaa meeqa? Kiiloon isaa 68. 68. Gaafii 17ffaa dheerinni isaa meeqa? Hin beeku. Hin beektu. Gaafii 18ffaa abbaan ummaa Izaddiin maqaan eenyu? Abbaa? Abbaa haadha isaa abbaa soddaa tikeetii maqaan abbaa eenyu? Abbaan Izaddiin baanteeti? Haati isaa abbaan isii maqaan eenyu? Hin beeku. Hin beektu. Haadha Izaddiin. Abbaa maqaan. Abbaa isii Jibriil jedhama. Kalas ati galatoomi. Amma ati gabbaateetiin Izaddiin nuuf dhufa nuuf deeme tamma. Izaddiin nu waami. Okay, hordoftoota keenya akkuma argitan Izaddiin nuuf deebi'ee dhufee jira. Abbaan Rabbirraa Tuubii fi abbaan Rabbirraa jechuudha. Okay, gaafiin keenya ka jalqaba Munaa wajjin guyyaa kam wal barattan? Guyyaa wal baran. Jechuun guyyaa yoo dandeette guyyaa baatii bara sadiin keessa karan deettu tokko. Wallahi barree naafisi wal barree bara 2003 baatii Arafaati. Yeroo sun anis Somaaliirraan dhufee naa dhufee baatii lamaati. Baatiin qofaatti bakka dhufteen. Baatii lammaffaadha akkanatti. Bara. Barree bara 2003. 2003. Okay. Gaafii lammaffaa waan isiin siif gootee si gammachiisu maali? Ani wanni isiin na gootee na gammachiiftu tokkoffaa yoon manatti isii argee isiin tottolfattee gammaddee mana keessaa qoflaa jiraatte gammachuun tiyyaa sanii. Gaafii sadaffaa waan yeroo isiin gootu si aarsu maali? Wanni yoo isiin goote na aarsu yoonin isii manaa dhabeen naa dalaga irraa gale takkaawuti telefoona bilbilee isiin na jala kaasuu dhabde santu na aarsa. Hin dhageeffatte? Balbalaa dhageeffatte? Hin dhageeffanne? Okay. Gaafii afuraffaa waan feete bittee fi mallaqa haqa qabdu guutuutti fixxee yookaan waan qabdu guutuutti gurgurtee bittee fi yoo gooteef wanti gammachiisu maali? Yoo waan akkam bitteef isiin gammadde? Isiin wanni isiin itti gammaddu garuu amallee namaa kun guddina keessa ni jijjiirama malee dur wanni isiin itti gammaddu amala sirraa wanni isiin itti gammaddu maali ta'e? Allahumma salli ala Muhammad. Yani khannaa baantee dhummooti. Waan barbaaddeeti waan qabdu guutuu itti fittee osoo bitteef. Fakkeenyaaf makiinoo qabaattee yookaan mana qabaattee gurgurtee osoo bitteef isiin itti aarre itti gammaddu. Baga naa bite. Naaf ta'a. Yoo fakkeenyaaf mana qabaattee mana gurgurtee waa bitteef dhimma raatteeti mana gurgurtee waan kana bittaas hin jetti. Aaruu dandeetti mi? Yoo waan akkasii gooteef isiin itti aarre maali? Isiin ani khannaan isii khannurraa xiqqaattus guddattus waan hin kanneef san gammachuutuma qabdii. Kennama. Kennuma. Waan feete yoo kanneef fedhuu maallaqa guddaatti habaasuu xiqqaatti habaasuu isiin kuma gammaddii jechuudha. Okay, gaafii keenya shanaffaa kalarii akkam jaalatta ati? Ani kalarii diimaadhaan jaaladha. Diimaa. Gaafii keenya gara ja'affaa amala kan kee kan Munaa irraa jaalattu maali? Amala kiyya irraa humnaan jaalattu
isin yooni sossobee isii gammachiise ni aartii giseen isiin aartu sun yooni sossobee yoonni keessa akka ijoolleeti amalli isii ni gammaddii jechuudha. Yoo sossobde jechuudha. Okay, gaafii keenya gara torbaffaa deemna. Torbaffaa. Amala kan kee isin kasirraa jibbitu maali? Amala kiyyarraa isiin jibbitu aara gaanan aara. Yoo aartu. Okay, saddeettaffaa. Yoo isii maal goote inaafta? Ani wanni sitti inaaf. Allahumma salli ala ani si tuman hinaafa'uu jaartidha. Jaarti. Ani si yoo tottolfattee babbareeddee ganda namaa dheexanii hinaaf. Yoo naaf taate Maal si jaartiin yaa fofokkattee dheetu barbaadda? la jechuun bakka dhalaa qofaa uumaa miti. Bakka fakkeenyaaf haruusa dhiiraa fi dhalaa fi hedduu jira miti. Yoo gartee mana keessatti tottolfatteen fedha yoo isiin ala yeroo ala deemtu tottolfatturra mana keessatti yoo tottolfatteen gammadaa jechuudha. Okay, saglaffaa. Ati amala akkam qabdanii aartamoo? Amalli kee akkami? Obsa qabdamoo ni aartamoo? Ani amalli kiyya obsas din qaba. Tokkichuu himta? Tokkichu banima? Amala kan kee tokkichee? Laa obsa din qaba. Ni obsta. Okay, kurnaffaa. Yeroo jalqabaatiif hadiyyaa maal kenniteef? Yeroo jalqabaatiif hadiyyaan an kenneef ililliidha. Ilillee akkam? Ilillii diimtuu Maashaallah. ni yaadadha ammallee yaadadha akka sanuu hiisha keessa kaadheetin geesse. Okay. Gaafii 11ffaa. Maal nyaatu jaalatta? Nyaatarraa ani biddeena hulbasa. Biddeena. Okay, gaafii 12ffaa. Kophee kee lakkoofsi meeqa? Kopheen xiyya lakkoofsi 42 41 kana. Tokkicha fedha dhufeessa. Jechuun kophee wal dhabdi beektee sandalli takka tokko amma raqamni isaa guddaa jira. 42 baase 41. Gaafii 13ffaa. Surree kee lakkoofsi meeqa? Surreen kiyya lakkoofsi 36. 36. Okay, gaafii 14ffaa. Yoo isin maal siif goote si gammachiiste? Maal si goote si gammachiifti? Ani yoo isin mana keessaa qoqqofaltee na tattabattee tottoltee ijoollee isiitti wajjin gammachuu argee na gammachiifti. Jechuun? Ijoollee isii tattabattee argite. Okay, gaafii 15ffaa. Nyaanni ati akka malee jaalattu. Mushka callisee yaasuu sun ta'e. Kan nyaata tokkicha wajjin waliin dorgomsitti akka malee jaalattu filattu maali? Biddeena. Isuma? Biddeena. Okay. Kiiloon kee meeqa? Kiiloo tiyya 80 meeqa 85 86. 86. Okay. 17ffaa. Dheerinni kee meeqa? Dheerinni ayyaa meetira 1.75. Meetiraa fi 75. Gaafii xumuraa. Maqaan abbaa ummaa keetii eenyu? Maqaan abbaa ummaa tiyya Aisha. Laa. Abbaa isii. Ummaan tiyya maqaan Aishaadha? Ummaan tiyya Halima. Halima. Abbaan maqaan eenyu? Abbaan ummaa tiyya Jibriil. Jibriil. Okay, hordoftoota daawwattoota keenyaa akkuma argitan gaafii jarlachuu deebisee jirti. Amma immoo eenyutu mul'atu abbaa warraa ofii beekamoo isa diintu haadha warraa ofii beekaa hangam takka wal beena kan jedhu sagantaan keenya kun akkuma itti fufee jiraati. Amma immoo jarlaan waliin dachaasnee deebii jaraa deebisna. Eenyutu irra dogongoree isatu si beekamoo isitu isa beeka kan jedhu wajjin kan laallu ta'a. Hanga xumuraan wajjin tura.
Okey, hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan waliin dachaan dhufnee jirra. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jiraate amma deebii gara natiijaa jira deemna. Deebiin jalqabaa guyyaa awwal itti wal bartan jennee gaafanne gaafin munaan bara 2006 jette. Izaddiin immoo 2003 jedhe. Waggaa 3 jidduu dogongorri jira jechuudha. Maali? Eenyu balleesse? Isiin bara 2006 ati bara 2003. Yeroolee akkin yaadadhu. Yeroon arafa. Iida Somaaliyaa busaasotti hin godhe. Barri sanuma? Barri san. Muna inni raafate bakka. Isin yeroo sanitti amata 11 bara. Umri isi? Okay. Ani waan kana ni yaadetti uso. Kanaaf wanni jette. Yeroo isin umri 11 fuuteeti. Hayyee tole. Gaafii lammaffaa waan isii gooteef isi gammachiisu. Munaan maal jette? Deebiin kan kee waan nyaataa godhee fi mana keessatti waa hunda tolchee fi mana keessatti waa sirreessee eegeette. Atis deebiste sanuma. Sadaffaa waan yeroo ati gootu aarsu. Munaan maal jette? Yoo mana dhabeette. Ani yoo argaddeetu? Atis argatte. Yoo mana dhabeette. Afraffaa argatanii jiranii kana. Afraffaa waan feete bittee fi kasin aarsine. Munaan hin beeku jette. Inni maal jedhee waan fedhe waan isin waan arge yoo biteef ni gammaddi jedhe. Naan aarsu jedhe waan barbaade yoo biteef naan aarsu jedhe waan aga danda'uuti. Shanaffaa kalarii akkam jaalata jennaan munaan maal jette? Kaati jaalattu burree jette. Ati maal deebistee? Diimtu jetteeti. Eewa diimaa jedhete akkasiin arganne jechuudha. Kanaafuu hin beektu waan inni jaalatu karaa halluutiin. Akkasii jaaffaa amalli isaa kan irraa jaalattu jennaan munaan maal jette yeroo inni nagaa qabu yeroo fuula bareedaa mul'isu yoo hin aarin ati immoo yoo sossobee tattaphachiisee gagammachiisee jette. Tokkuma. Haa ta'u isin ta'u. Meeqa farda jira? Torbaffaa. Amala isaa irraa kan jibbitu dhee munaa gaafadhe yeroo inni aaru jette. Munaan yeroo ati aartu amala kan keen jibbiti kanaafuu aarin jechuutti. Sirreeffachuu qabda. Anis akkasuma hin jee. Atis seewaa. Akkas jettee. Saddeettaffaa yoo maal goote yoo munaan maal goote inaaftaa. Yoo ati maal goote inaafa jedhee munaa gaafadhe munaan maal jettee yeroo uffadhee diddibadhee tolee babbareeda jedhu ni inaafaa jette. Yoo akkasitti manaa bahe. Anis deebii argadde gaa. Saanuma dubbeen. Atis yeroo tolfattee wanni jette inaafa jette. Kanaafuu inaaffaa kan kee tolchite si beeti jechuudha. Amma durii wargaa. Amma tana nama guddaadhaan. Eewa. Kanaaf sirreeffachuu qabdalee inaaffaa ofirraa dhiisaa. Haa tolfattu haa babbareeddu. Ta'eetuma jaartiin isa diiniin bareeddii jechuu wayya. Jaartiin ija akka uffattee fokkatee jirre jechuun kizee bira jirtu bakka feete wajjin jirta. Nama biratti sodhaitu jaartiin ija diimaa maashaallah ni bareeddi. Tolfattee uffata akkana uffattee jedhan bareeda. Maashaallah jedhan. Garuu yoo ati uffatiin hin diddibatiin fokkadhu deemeteen jaartiin ija diin sun yeroo hunda akkana dirattee dhufti yeroo hunda akkasi fokkatti hin dibatte jedhan. Sanirraa sansii wayya maqaa keetiif illee jechuun bareeddi. Kanaafuu innaaf hin sirreessi. Ati yoo silaa maali innaafta? Sin gaafanne ati maali innaafta? Ati maali ati maali naafta? Yeroo inni tottolfatee deemu. Numaan fedhe. Tokkoma ni feeta. Numaan fedhe. Garuu gisee ija dheerate hin feene. Ija dheerate jechuun akkam? Garab dheerate jechuudha. Waan ilaalee jechuudha. Manastiri gochuu qabu. Waan ilaalu ija karaa alaalaa adeemu uumamtee ijji. Laa waan fedhe haalaa loha yoo dhalafaa lallaaleen jibbaanirra. Yoo lallaaleen jibbite. Rabbi ilaalaa jedhee ka uume fija. Waa hundi waan fuulduraan gite muutu ilaalaa. Dura dhufe. Dalagu. Ati sirreeffadhu. Lallaalin. Ija dheerasiin tamaam. Yeroo maa isiin hin jirre akkatti lallaali. Malee yeroo isiin hin jirre teettiin taasisa. Maal akkamsi fakkaata? Yoo lallaalin nama dhukkuba. Anummaa nu jedhe. Akkana garagalee fa'aa lallaalin na dhukkubaadha. Waasaa bellee taatu. Ay surree tan enu najala ture si'aat zora akabatti silaalee taatu deessa. Forbitti illee taatu. Sadaffaa amala akkam qabaa jedhee gaafadhe. Sagalaffaa
amalli ati qabdu isii maal jettee deebite ni aarta. Amala yeroo hunda aaruu qaba jechuudha. Yeroo hunda ni aarta jechuudha. Ati hoo ni obsaayit. Ni obsaayit. Kanaaf isan beektu jechuudha. Namni akka hiyya obsa qabu hin jiru. Inni garuu ni obsaayit. Ati immoo inni ni aaraayit. Obsa anaatu irra qaba. Laa isiin irra qaba waan dhugaadha. Obsa anaatu irra qaba. Waan obsa isiin irra qaba. Laa obsi nama hundaafuu faayidaa guddaa qaba obsuun. Isiin kan mana keessaa qabdi. Ani obsa jiruudhaatiin qabu. Isiin obsa mana keessaa garte jaarsaa jaartii akka ajaa'iba qabdi. Haa ta'u waa hundaafuu. Gaafii 11ffaa jaartiin jaarsi kan kee maal nyaatu jaallatee jennaan biddeena isin lachuu deebistan jechuudha. Kophee 13ffaa kophee isaa lakkoofsi meeqa jennaan munaan maal jette 40 takka. Ati immoo 40 takka jettee isin haa ta'u kopheen gargar waan ta'eef jettiin ta'eef jechuudha. Kopheen raqamni tokko hin dhufu. Surreen lakkoofsa meeqaa jedhee gaafadhe munaan 36 jette. Ani 36 jedhe. Ati 36 jettee deebistanii jirti jechuudha. Ta'an sun 15ffaa. Jaarsi kee yoo maal gooteef si jaalataa jedhee gaafadhe. Yeroo alaa dhufee yeroo inni alaa dhufee waa hunda mana keessatti tottolchee fi goggodhee sirreessee eegu na jaalataa jette. Ati hoo yeroo tattaphadhu na jaalatti jette. Isii kokkofalchiisee yaani gammachuun alaa hoggaan dhufee isiis gammachuudhaan dhufee fuula bareedaa kiyya garte ni gammaddi isiinis anis akkasumatti hin gammadaa jechuudha. Tole haa ta'u nyaanni akka malee jaalattu biddeen hojjettee asis argite isillee argatte jechuudha. Si beeti kana waan jaalatu hojjette si beeti. Itti aansee kiiloon isaa meeqa jennaan munaan maal jette 68 jette. Ati immoo 86 jette garaagarummaa kiiloo kana hunda. Isiin dhugaadha gaafa dura suudii asiin deemin akkasin ture. Amma immoo egaa suudii dhufe jijjiirameetiin jira. Saniifu jijjiiramni sanii. Eeginni dhufe mizaanamne. Mizaanamne. Anis mizaanamne. Amma kiiloo meeqa akka ta'e asitti hin beeku jechuudha. Kayitaansu dhaabbiin isaa yookaan dheerinni isaa meeqa jennaan hin beeku jettisiin. Kanaanuu hin beeku nasiiban jee malee. Takkaaf 75. Meetirraa dhufu. Kan itti aansullee maqaa abbaa ummaa jedhee gaafadhee Jibriil jettee deebisee jirti. Okay. Asumaan simmoo sin gaafanne ka isii hoo eenyu? Abbaan haadhesii moo? Amdiyaa Hussein Miyir. Miyir. Sirriidha? Tole ayyee. Argattanii jirtanii irra guddaa tolchitanii wal beeytanii jaarsaaf jaartini. Waan isin dangaafatu waa'ee isii. Yeroo marsaa biraas si gaafadha. Eega anis waa'ee isii tahimuu jira. Amma gaafiin viidiyoon akka dheeranneef yoo uummanni jaalatee laayik godhe immoo ganaa dubbii amma tun kafiifa. Ciccimtuudha ganaa ka surree meeqa qaba shamizii qaba itti qophaa'e. Sanfaanatti hin dhiyeessin gaandeetti hin nakkaa'u. Shaarpii meeqa qabdi halluun shaarpiin isiin jirattu maal jaalatti waa hedduu jira. Sirriitti. Kanaafuu kanuma jetteen eegin garuu si harkaa jijjiira. Akka lakkooftee dhufne. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya sagantaan keenya kanarraa hangam takka wal beena jaarsu jaartii yookaan immoo hiriyoottan immoo yookaan immoo haadha ilma yookaan immoo abbaa ilma kan jedhu sagantaan keenya akkuma fufee jira YouTubers show stuudiyoon keenya kan haaraa kana fakkaata asumatti isinillee baga qophii kanarratti nuuf argamtaniitiin guyyaarraa gaaf deebii keenya hangam takka wal beenaa kanarratti hangam wal beenaa kan jedhu waan isii waan hin beene waan isaa waan hin beene asumaan barnoota ta'allee jechuudha namoonni hedduullee viidiyoo kana warra ilaalan waan bareeda irraa baratan jennee yaadna maal irraa baratan yoo kan jennu taate dhugamaan abbaa manaa kiyya maatii isaa beekaa maalummaa isaa beekaa dhaabbina isaa beekaa maatii isaa waan inni jaallatu waan jibbu yoo walii beene bareeda kanumaaf akka waliif beetaniif akka walii baratan isin godha. Qophiin keenya kanarraa kana fakkaataa hanga ammaa waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna yoo isinitti tole like subscribe share gochuun irraa fatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.